Manamantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaatti lallabni shawwaabaa haala kabaja ayyaana cuuphaa bara 2016 sababeeffachuun qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii geggeesse. Maricha irratti duree Paappaasii mana lallabaa shawwaabaa eebbifamoo Abbuuna Gorgoriyoos, hojii geggeessaa mana lallabaa shawwaabaa Abbaa Gabramadiin, itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa Obbo Mokiriyaa Dinquu, abbootii amantaa fi qaamoleen garaagaraa argamaniiru. Akkasumas maricha irratti koreen qindeessituu ayyaana cuuphaa gabaasa qophii ayyaanichaa ilaalchisee kan dhiyeesse yoo ta'u, akka seera mana amantaatti ayyaanni addabaabayii akka nagaanii fi bifa bareedaan kabajamu koree ijaaruun waan barbaachiseef koreen kun ijaaramuun isaas himameera. Duree Paappaasii mana lallabaa shawwaabaa eebbifamoo Abbuuna Gorgoriyoos ayyaanichi hunda kan hirmaachisuu fi gammachuu kabajaa fi jaalalaan waan kabajamuuf hordoftoonni amantichaa gochoota mootummaa fi uummata walitti buusuu irraa of qusachuu qabu jechuun dubbatan. በዓላቶቻችንን በክብር እናክብር። ኃላፊዎቹ ከሚመለከታቸው አካላት ሆናችሁ ተሰልፋችሁ በጥረት በትጋት በንቃት ሆናችሁ እንደ ትናንትና ብቻ ሳይሆን ጨምሩበት። እንደ ትናንትና አይደለም፣ ጨምሩበት፣ አሳድጉት። ሰላምም ያርጋል፣ ፍቅርም ያርጋል። ስለዚህ ጾታ ክፍል የሚመለከተው አንበል፣ የማን ነገር የሚመለከታቸው አንበል። ራሳችንንም ነውር ስናይ ህዝብና ህዝብ የሚያነሳሱ ነውሮች ስናይ መከላከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ተው እንጂ አንተ አያስገባም አይገባም ብለን ማስተማር ያስፈልጋል። akkasumas hojii geggeessaa lallabaa shawwaabaa Malaaka Miirata Qomoos Abbaa Gabramadiin Nigusee akka jiranitti ayyaanni cuuphaa ayyaana akka biyyaatti beekamtii guddaa qabudha. Kanuma bu'uureffachuun nutis tokkummaa keenya cimsanne ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa kabajnu jechuun ergaa dabarsan. Tokko taanee hundi keenya ayyaana kana akka nagaan kabajnu waa'ee nagaati kan haasa'aa jirru, kan dubbachaa jirru. Ayyaanni kunillee anillee irra deebi'eetan ayyaana gaarii, ayyaana milkaa nuuf haa ta'u jedheetan hawwii kiyya asumaan waltajjii kana irratti dabarsuun barbaada. Warri kana dhageessanillee akka Adaamaa keessa warri jirtan, warri naannoo ishiillee warri sagalee kana dhageessan hundumti keessanuu tokko taanee jaalalaan keessummaa keenyallee keessummaa ta'anii warra alaanutti dhufanillee hunduma keessumsiifnee Adaamaan maal akka fakkaattu jaalalli ishii tokkummaan ishii akka hundumattuu ibsinuu. Bataskaanni teenya uffanni ishii wayaa adiidha. Wayaa adii kana lafarratti uffattu kana samiirtillee yeroo boqannu kan uffannu wayaa adii sani isa uffanneeti kan waaqa keenya tajaajilu. Kanaaf warri qabdan wayaa adii uffadhaa koottaa, warri hin qabin immoo kanuma qabdan miiccadhaati uffadhaa koottaa. Wayaan keessumattuu alaabaan walitti nu buusuu hin qabu. Isa sirriitti warri barattan barsiisati tokko taanee yaa dhaabbachuu jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa Obbo Mokiriyaa Dinquu akka jiranitti kaayyoon sagantichaa dhimmoota ayyaana cuuphaa kan wal qabate yoo ta'u, akkamitti ayyaanichi nageenya isaa eeggatee kabajamuu akka qabuu fi nutis gama qaamolee nageenyaatiin wanta nurraa eegamu gochuun gahee keenya akka baannuufidhas jedhan. Ayyaanni kun karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun akkamitti waliin gaggeessuu qabnaa kan jiru kana keessattuu yoo dhimma nageenya wajjin wal qabate namoonni ayyaanni gurguddoon akkanaa kun yeroo kabajamu carraa kanaan fayyadamanii jeequmsa kaasuu barbaadan jiraachuu danda'an waan ta'eef walitti dhufeenyi uummata kanaa qindoominni uummata kanaa kan hin jaalanne warri farra nageenyaa ta'an jiraachuu waan danda'aniif ayyaanni kun jeequmsa tokko malee akkamitti kabajnaa kan jiru marii kana kan gaggeessinu. Sababa ayyaana kanaatiin sakatta'insi keenyas cimuutu irra jiraata, keella irratti cimuutu irra jiraata, eegumsa dhaabbii qabnu irratti cimuutu irra jiraata waan ta'eef eegumsa dhaabbii naannoo 29 fi kasochii 151 qabna. Akkasumas keellawwan 5 irratti eegumsi hin jira. Kan kana irratti sirriitti odeeffannoo walii kennuun akka danda'amu wanni uummanni rooba waltajjii kana irratti yookaan immoo ayyaana kana irratti dhufu meeshaawwan kan akka qaraa maaliin kun sagalee hin qabne kun seenuu akka hin dandeenye, meeshaaleen dhoo'insa seenuu akka hin dandeenye sakatta'insi keenya sirriitti cimuutu irra jiraata. Uummannis immoo
odeeffannoo akka nu kennuu danda'u karaa amantaatiinis darbuu akka danda'u kanarratti irratti walii gallee jirra waan ta'eef kaayyoon barbaachisummaan isaa isa kana. Jira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan dhimmoota amantaalee obbo Eliyaas Taaddasaa gama isaaniin baga ayyaana cuuphaattiin isin ga'e jechuun ergaa dabarsaniin haalawwan yeroo kabajaa ayyaanaa hin barbaachisne kanneen akka alaabaa fi kanneen maraatu fakkaachuun ergama kan biroo qabatanii deemaniif hordoffii fi eeruu akka kennamu jechuun dubbatan. Ayyaanni cuuphaa bara 2016 kana baga geessan jechuu barbaada. Itti aansuudhaan namoonni adda addaa fakkeenyumaa kaasnee jirra waltajjumaarras qeesii fakkaatee waan adda addaa uffatee waan hin taane uffatee achirraa dhufee jeequu kan barbaadus namni hin dhabamu. Keenya alaabaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaallu alaabaa biyyatti fudhatama kan hin qabne seeraa fi heera biyyatti kan fudhatama hin qabne namoonni tokko tokko fudhatanii bahanii jeequmsa akka ka'uuf jeequmsaadhaaf kaka'umsa akka taasisuu kan godhanii jiru. Kanaafuu abbootii amantaa kana wajjinis kan dubbanne uummata bal'aa uummata magaalaa Adaamaa wajjinis kan dubbannu waan hin taane qabanii dhufuu hin qabani. Hirmaattonni marichaa gama isaaniitiin daldala seeraan alaa naannoo ayyaanichi itti kabajamu godhamaa jiru osoo xiyyeeffannoon itti kenname rakkoo alaabaa wajjinis jiru hiikuuf abbootiin amantichaa hundi hordoftoota amantichaa barsiisuu fi dhorkuu qabna jechuun dubbatan. እኛም ጥሩ ይሆናል አሁን ከተሰራ ይጸዳል ከተሰራ በዚህ በልመና ዙሪያ ላይ በጣም መስራት ያለብን ነገር እነሱ ናቸው አሁን በጣም እየረበሹ የክርስቲያኗን አገልግሎት እየተሻሙ ስለሆነ እነሱ ላይ ቢሰራና ለጸጥታ አካላቱ ብቻ ባይተውና በዚህም ዙሪያ የኛም ሰዎች ሆነው አብረው ነው ጥቆማ በመስጠት የሚሰሩ ሰዎች ቢመደቡ የሚል እንደ ጥቆማ ነው ለሀገረ ስብከቱ። በዓሉ የደስታ በዓል ነው፣ የፍቅር በዓል ነው። ማንኛውም ሰው እንደሚታወቀው ቅድም የጸጥታ ኃይሉም እንደተናገረው ሌሎች ሁሉ መጥተው ነው የሚያከብሩት።